Namni akkanaa takkaatu biyya Itoophiyaa tana bulchee hin beeku. Bulchuufis hin taa'u. Nama if ta'u, nama amantii qabuu fi nama beekumsaas qabu. Kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Juhar hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa irraa. Hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa arrantanaa qophii arran qabannee dhiyaanneen waa'ee Obbo Kadir Juhariin wal qabatu isiniif qopheessinee jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Warri YouTube keenyaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Obbo Kadir Juhar kan dhalatee guddatee magaalaa Dirree Dhawaa ganda Laga Harree yoo ta'u, kaayyoo fi fedhiin isaa inni guddaan Haafizul Quraan waan ta'eef masjida Xaaliyaaniitti salaachisaa nama turee fi yeroo ammaan tana abbaa ilmaan jahaa yoo ta'u, wanni har'a qophii keenya kanaaf nu kakaase Kadir Juhar nama eeduu yookaan sikuriitii hin fayyadamnee fi amantii fi aangoo isaa gargar qoodee baasee kan ta'uu isaati. Hawaasa biratti illee wanni jaalala guddaa isaaf qabaataniifis kanumaafi. Daran ammoo namni kun muuxannoo guddaa waan qabuuf hawaasa tasgabbeessuu fi gatii meeshaalee bu'uura jireenyaa ta'an akka hawaasni hin dararamnetti irratti hojjechuun beekama. Amantii hundaafis ilaalcha bareedaa kan qabuu fi haasawni isaa hedduu kan nama quubsudha. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa kun yeroo ammaan tana akka fakkeenya xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Sandaran jaalala hawaasaa argachuutu dubbatama. Abbaan lakkuulee Obbo Kadir Juhar haasoo qophii halaal shoo irratti godhin hawaasni biyyattii afaan qabachuutu fi namnummaan akkanaa paartii badhaadhinaa keessa jiraachuun waan raajii namatti ta'u jechuun dubbatan. Jijjiiramni magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argame dhugumatti kan dinqisiifamuu qabu ta'ee osoo jiru loojika ilmoon bofuma jedhuun gartokkeen iji shakkiitu ilaaluun hin oolle. Gaaffii fi deebii Suheeb ishee Amiin Imroo wajjin godhe keessatti du'anni amantaa fi nageenya keetiif hin sodaattu jechuun kan gaafataman akkana jechuun deebisanii jiran. Kullu nafsin zaaqatul mawt ja'a barrabbiin. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أني أجابين كي أنا هناك poolisiin ana hin eedu gaafa amrii rabbii dhufte adeeroo ati kuftee beeki. Ani tana yaqiinan itti qaba. Ani waniin ani itti amane hunda hin sodaadhu. Yoon sodaadhe maaliifin mootummaa keessa gala? Aangoon ibidda si geessiti. Aangoon badduudha. Amriin isii hedduu jajjabaatti jechuudhaan deebisanii jiru. Itti dabaluun jijjiiramnii fi yookaan pirootokoolii jireenya kee keessa eefa kantiibaa taatanii as isinii jajjabaatee jira jechuun kan gaafataman akkani jechuun deebisanii jiran. Anatti haa jajjabaatu. Kurnaan boodaa itikaafa kiyyarraa hin oolu. Kanarratti immoo ana hoggoo hedduun qoratamee jira. Ammallee yoo boruu godhi ja'an adeeroo boruu bara an qabrii hoggan seenu marra bukonaan ja'an malee paartii kamii ja'anii na ana hin gaafatan. Paartii tana an ittiin dhufe. Mootummaa tanas an ittiin dhufe. Garuu diina Islaamaa wajjin dhaladhe. Tana eessaan wal bira fiddee wal bira madaalta. Adeeroo yoo rabbii aangoo sii kenne rabbumaa sirraa fudhataa bar. Ilmi namaa sababa taha. Ani tana ittiin amana abadan yoo baru aangoo irraa ka'ellee ummata kiyya wajjin gabbu'ee deema. Ammoo hin hatin, namas hin zallamin, namas hin miidhin. Ani I don't care irrumaa hin kaayyanne kan amantii kiyyaa ammallee anaa fi Muslima ta'uu kiyyaaf immoo ittiin boona. Alhamdulillah Islaama ta'uun hin argamu bar an arrallee borullee ittiin boona. Waltajjii irratti hoggoon ol bahu mataa gad hin qabadhu hin garre jechuun deebisanii jiran. Warra amantii Islaamaa qabatanii aangoo irra jiran amantii Islaamaa irraa hoggaa haasan kan itti qaanfatantu jira jechuun kana akkam jechuun kan hoggaa gaafataman akkan jechuun deebisanii jiran san iimaana isaaniitu da'iife jechuun dubbatan. Walumaa galatti namni akka kantiibaa Kadir hojiin isaa hawaasa biyyaa guutuu biratti dhageettii argatee fi jaalala guddaa horachuu danda'u ta'uu nama hin shakkisiisu. Xumurree jirra. Baddeessaa Show galatooma.